Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Gadaanis Neetwoork irraa oduu isiniif qabna. Oduu galgala kanaa kan qabadhee dhiyaadhaan Na'imaa Umar. Sirna gaggeessaa artistii fi goota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa istaadiyoomii Aambootti ganama kanarraa eegalee gaggeeffamaa turee jira. Sirna gaggeessaa taasifamee ture kanarrattis namoota muraasa qofaan kan godhame yoo ta'u maatii isaa dabalatee namoonni achirratti argaman xiqqaadha. Jiraattonni Aamboo fi jaalattoonni artistii Haacaaluu guutuu Oromiyaa irraa sirna awwaalcha isaa irratti argamuuf fedhii yoo qabaatanis tika mootummaatiin oggura kaayameen uummanni Oromoo irratti argamee kabaja gootaaf malu ilma isaatiif akka hin gaggeessineef mootummaan gufuu itti ta'ee jiraachuun uummanni yaadanuuf kennan ibsanii jiru. Wayita sanitti dhukaasni banamaa akka tures himame. Gaggeessaan Haacaaluu gaggeessaa goota biyyaalessaa ta'uu osoo qabu hanga kanatti gadi xiqqeessanii sirna awwaalcha isaa raawwachuun mootummaan tuffii uummata Oromootiif qabu jechuun heddumminaan komatanii jiru hawaasni. Mormiin uummataa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota qabsoo Oromoo waliin wal qabatee ammas guutuu Oromiyaatti cimee itti fufee jira. Godina Baalee magaalaa Roobetti guyyaa irraa qofa namoonni 11 kan wareegaman yoo ta'u kanneen miidhaan jabaan irratti dhaqqabe ammoo 28 ol akka ta'e gabaafamee jira. Godina Baalee magaalaa Roobetti guyyaa irraa qofa namoonni 11 kan wareegaman yoo ta'u miidhaan jabaan kan irra ga'e immoo namoota 28 ol akka ta'e gabaafame. Magaalaa Dodolaatti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa namoota daandii irratti bahanii mormii dhageessisan irratti dhukaasa roobsuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 8 olii dabartee jirti. Faayidaa Iliyaas dabalata qabdi. Mootummaan faashistii Bilxiginnaa lubbuu lammiilee nagaa balleessaa tokkoon malatti galaafachaa jira. Ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabate Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti hokkarri cimaa dhalateen waliigalaan lubbuun namoota 80 dabruun himame. Godina Baalee magaalaa Roobetti guyyaa irraa qofa namoonni 11 kan wareegaman yoo ta'u kanneen miidhaan jabaan irratti dhaqqabe ammoo 28 akka ta'etu gabaafame. Magaalaa Dodolaatti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa namoota daandii irratti bahanii mormii gaggeessaa turan irratti dhukaasa roobsuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 8 dabarteeti jirti. Akkasuma kan madaa'ee reefka isaanii daandii irraan kaasuu dhorkamanis ni jira jedhu maddeen. Walumaa galatti namoota 30 hanga 40 ta'antu madaa'e. Mootummaan biyya bulchaa jiru hooggantoota siyaasaa gameeyyii balleessaa tokkoon malatti hidhuun kanneen mormii dhageessisaa jiran irratti ammoo rasaasa roobsuun lubbuu ilmaan Oromoo qaalii galaafachaa jira. Hiriira taasifame irratti mormiin dhagahamaa ture. Gameessa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee kanneen mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran saffisaan gadi lakkifamuu qaban kan jedhu ture. Sirni awwaalcha artistii fi goota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa Aambootti raawwatame. Sirni gaggeessaa fi kadhannaa erga godhameen booda bakka qophaa'etti akka boqotu taasifamee jira. Bakka awwaalchi qophaa'etti namoonni argaman lakkoofsaan muraasa kan ta'an tamsaasa kallattii miidiyaalee mootummaatiin dabraa ture irratti ni mul'isa. Haacaaluu Hundeessaa muuziqaa fi qabsoo uummata Oromoo keessatti adda durummaan nama hirmaataa turedha. Wiixata galgala ture rasaasaan rukutamee umrii waggaa 36tti kan boqate. Artistii Haacaaluu Hundeessaa bultii ijaarratee abbaa ijoollee dubra 3 ture. Uummata Oromoo hundaaf akkasumas maatii fi aalii artistii Haacaaluu Hundeessaatiif Rabbiin obsaaf jajjabina haa kennu jechuun JNN gadda itti dhagahame ibsa. Artistii fi goota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ammoo ekeraa isaatti biyyeen haa salphattu jenna. Obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen isaan waliin hidhaman namoonni biroos guyyaa har'aa mana murtii federaalaatti dhiyaatan. Himannaan shiraa fi dabaan qindaa'ee namoota kanneen irratti dhiyaate giddugala aadaa Oromootti aangaa'ota mootummaa olaanoo walgahiirra turan ajjeesuun ajjechaa waxabajjii 15 kan bara dabree irra deebi'uun yaalii godhanii kan jedhudha. Ibsi poolisii federaalaa fi kan naannootiin kennamaa ture. Dabalataan reeffa Haacaaluu Hundeessaa humnaan gara Finfinneetti akka deebi'u gochuun miseensa poolisii Oromiyaa tokko ajjeesuunis himannaa kana keessatti kan eerame. Kana malees ajjechaa namoota 97 asiin dura dhimma kana waliin kan ilaalamu ta'uu isaa dabalee ibsee jira poolisiin ibsa tibbana baasaa ture. Guyyaa har'aa wayita mana murtiitti dhiyaatanitti guyyaa qorannoo dabalataa irratti gaafatamee manni murtii hayyamee jira akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti.
Gama biraatiin namoonni 3 dhiirri 2 fi dubartiin tokko kanneen ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin shakkaman mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Manni murtii himannaa dhiyaate caqasuun beellama birootiif obbo Jawaar Mohaammed adoolessa 16/2020 akkasuma obbo Baqqalaa Garbaa irratti immoo adoolessa 13/2020tti beellamee jira. Harargee lixaa magaalota garaagaraa keessatti mormiin akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan magaalaa Galamsoo fi naannawa ishii keessatti humni addaa poolisii Oromiyaa baay'inaan bobbaafamee bakka jirutti kaleessarraa kaasee uummanni mormii isaanii dhageessisaa turee jira. Magaalaa Galamsoo keessatti lubbuun namoota 3 kan dabre yoo ta'u namoonni hedduun ammoo miidhamanii jiru. Guyyaa har'aa ammoo poolisiin Oromiyaa mana namaarra deemtee nama tumaa jiraachuun himame. Mormiin jiru duuba namni hundi manaa ba'ee jira kan sammaan tana. Ayyee. Akkasumatti guyyaa kaleessaa jechuun nama tokko ajjeesanii namni lammada'ee jira. Ayyee nama 3 dhaame jechuun dhugaadha. Nama 3. Mucaan gammachiisaanii kan ni madaa'ee ijoolleen taarikama jettanii jirti. Ta'an immoo ammaan tana waraana sittiidhaanii ganda keessa deemaa ammaan tana manatti deemaa tumaa jiran jechuudha. Mormiin kun magaalota akka Baddeessaa, Galamsoo, Ciroo fi kan kana fakkaatan hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Ajjeechaa gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hawaasni dheekkamee gara mormiitti tarkaanfate. Harargee Bahaa magaalota hedduu keessatti miidhaan jabaan kan dhaqqabe yoo ta'u aanaa Dadar keessatti guyyaa har'aa qofa lubbuun nama 10 akka dabartee fi kanneen miidhamanis jiraachuu maddeen gabaasan. Faayizaa Eliyaas dabalata qabdi. Ajjeechaa gooticha Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun hawaasni dallane gara mormiitti tarkaanfate. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti mormiin uummataa dho'ee cimee itti fufuun humni kora bittinneessaa uummata irratti dhukaasuun lubbuun namoota hedduu akka dabartee maddeen gabaasani. Godina Harargee Bahaa magaalota hedduu keessatti miidhaan jabaan kan dhaqqabe yoo ta'u aanaa Dadar keessatti halkan edaa namni tokko ajjeefame guyyaa har'aas haakimni beeladaa tokko akka ajjeefametu gabaafame. Dadar aanaa Dadar keessa rakkoo hammaa kan jira ammallee dandahaajii kan jedhamutti gabbaanii kora bittinneessaan kan jedhamu mucaa haakima beeladaa abdii kan jedhamu tokko fuudhanii taawanii ajjeesanii jiran. Yoom ajjeesan? Ganamaan tana amma reefuun tana jaaratti ajjeesanii jiranii amma akkasuma aanaa Dadar keessa makkalattis halkan edaa nama 2 ajjeesanii jiranii. Waliigala namoota meeqaa du'e Dadar keessatti har'a qofa? Waliigala hanga nama 10 takka aanaa Dadar keessa du'ee jira. Walumaa galatti lubbuun namoota 10 haala gaddisiisaa ta'een dabarteetti jirtiija madda keenya garasii yaadanuuf kenna. Harargee Bahaa magaalota akka Haramaayaa, Awwadaay, Qobboo, Karrabillee fi araddoota naannoo isii jiran mara keessatti mormiin jabaan gaggeeffamaati jira. Harargee lixaa aanota Habroo, Daaroo Labuu magaalota akka Galamsoo, Machaaraa, Miicata, Milqaa'ee, Sakiinaa, Gaadulloo fi araddoota naannoo isii jiran mara keessatti mormiin uummataa cimee kan itti fufe yoo ta'u miidhaan dhaqqabes jiraachuutu gabaafame. Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormii dhageessisaa jiran irratti rasaasa roobsuun lubbuun namootaas akka dabartee kan himan maddeen ta'us garuu baay'inni namoota ajjeefamanii wayita qulqulleeffannetti kan isin biraan geenyu ta'a. Hayyeega kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun qabannee dhiyaanne har'aaf kanuma fakkaata. Oduu isinitti himuun ani isinii wajjin kan ture Na'imaa Umarii gama teeknikaa fi ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaal nu waliin ture. Qophiileen jenneen ni tanafan itti fufuu turtii gaarii.